Shama akkam nagaa jirtu ani Yoobsan Abbabeeti. Yoobsan miidiyaa YouTube channel like, share, subscribe, comment gochuu hin dagatina. Egaa barnoota safuu kutaa ja'affaa barannoo tokkoffaa barannoo lammaffaa barannee turre har'ammoo barannoo sadaffaa boqonnaa sadaffaa amala gaarii kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a. Hanga xumuraatti Yoobsan miidiyaa YouTube waliin akka taatan kabajaan isin gaafata. Egaa boqonnaa tokkoof lama keessatti waa'ee amalootaa fi waa'ee seera kabajuu ilaalle turre. Har'a immoo amala gaarii. Amalli gaarii immoo maalidha? Yeroo darbe keessatti seera kabajuu maal akka ta'e tokko tokko isaa ilaalle akkasumallee qajeeltowwan amala gaarii ilaalle ture. Boqonnaa sadaffaa kanarratti immoo amala gaarii jechuun maal jechuudha kan waliin ilaallu ta'a. Hanga xumuraatti na wajjiniin tura. Egaa amala gaarii ibsitoota isaanii yookiin immoo amala maalummaa amala gaarii gaafa ilaallu amala jechuun jalqabumayyuu namni tokko maal fakkaata yookiin immoo haala kamiin nyaata, haala kamiin dubbata, amala gaarii qaba jedhu amala jechuun sanarraa kan ilaallu ta'a jechuudha. Tokkoffaa uumamaan kan argannu, lammaffaa immoo kan haala yeroo keessa barru amala jennaani jechuudha. Kanaaf amalli kun immoo maalummaan amalaa kun maalidha? Maalummaa amalaa kana adda baasuudha jechuudha. Amala gaarii jechuun maal jechuudha? Duudhaalee amala gaarii keessaa immoo muraasni isaanii maalidha? Fakkeenyaa fi haala fakkii kanarra ilaallutti fakkii barattootaati. Kuni amalli gaariin maal akka ta'e kan ibsudha jechuudha. Amalli gaariin bu'aa duudhaalee fi amantaa hawaasni tokko keessaa kan maddudha. Sababni isaa immoo tokkoffaa uumamaan amala nuti argannudha jedheera. Lammaffaa immoo bu'aa hawaasa nuti keessatti guddannu yookiin immoo maatii keessatti guddanneeti waan ta'eef jechuudha. Kanaaf inni kan biraan egaa amalli haala kana akkaataa dubbiin, akkaataa itti dubbannu, haala jireenyaa, haala nuti ittiin jiraannu amala keenya ibsuu danda'a. Quunnamtii hawaasaa nama waliin haala nuti ittiin walitti dhufeenya uumnu amala keenyadha jechuudha. Kanaaf naannoo keessatti illee maal taasisuu danda'a jechuudha. Amaloonni kun namni amala gaarii qaba kan isaan nama irratti yookiin immoo raawwatan waan ofii isaaniif akka isaaniif ta'ullee barbaadan amala isaaniiti jechuudha. Waan jaallatan, waan kabajan, waan duudhaa fi safuu hawaasichaa eeggate kan jaallatanidha jechuudha. Kun amala gaarii jennaani jechuudha. Kanaaf egaa amala gaarii fakkeenya amala gaarii kan ta'an keessaa inni tokko faani ofitti amanuu. Ofitti amanuu jechuun amalli gaarii tokko namni tokko ofitti amana jechuun waan namni jedheen qofa osoo hin taane waan sirrii ta'e qofa amanuu. Eeyyama gaafachuu. Mana barnootaa keessatti maalidha? Haala namni kamiyyuu seeraaf dambii ittiin bulmaata tokko keessatti eeyyama namoota naannoo keenya jiran yookiin maatii keessa jiran yookiin mana barnootaa keessa jiru eeyyama gaafachuu. Hiriyoota gaarii filachuu. Hiriyyaan gaarii tokko amala akkamii qaba jennee amaloota fafee yookiin amaloota badaa kan hin qabne yoo ta'e amala gaarii jechuudha. Waan qaban dinqisiifachuu uumama keenyatti gammaduudha jechuudha. Gurraachas taane, diimaas taane, dheeraas taane, gabaabaas taane amala keenya yookiin immoo waan qabnu sanatti gammaduudha jechuudha. Kennaa keenyatti gammaduun inni kun amala gaariidha jechuudha. Hojiitti cimu, hojii nuuf kenname yookiin immoo waan irra jiru tokkotti jabaannee abdiidhaanii kutannoodhaan hojjechuun hojii keenyatti cimu inni kunillee amala gaarii keessatti qola jechuudha. Waan sirrii ta'e waliin dhaabbachuu, wanti tokko dhugaadha jennee irra taanaan dhugaa ta'uu isaa mirkaneessinee irra taanaan dhaabbachuudha jechuudha. Malee takkaas fakkaanne achi fakkaanne kun dhugaadha moo sobadha jennee wal keessa dhabuu dhiisuu jechuudha. Yeroo dogoggora raawwatan dhiifama gaafachuu. Dogoggoruu keenya barree irra taanaan dogoggoreen jira waan ta'eef jennee dhiifama gaafachuu. Hangafa maanguddoo barsiisaa haadhaa fi abbaa kabajuu. Wantoota jalqaba hawaasa keessa barannu waan ta'eef jechuudha. Rakkataa gargaaruu, haala barbaachisaa ta'e haala yeroon isaa nuu kenneen namoota rakkatanii jiran furmaata laachuu fi wantoota miidhaa namarraan ga'an karaarraa kaasuu, wantoota nama miidhan yookiin qaama biraallee miidha taanaan karaarraa kaasuu inni kun amala gaarii ta'e safuu hawaasaa qabaachuu fi eeguudha jechuudha. Safuu hawaasni tokko ittiin bulu sana kabajuu qaba. Inni kun amaloota gaarii keessatti jalqabaatee jechuudha. Amala gaarii qabaachuun bu'aa qaamolee adda addaatti jedhamee amanama. Isaan keessaa immoo gurguddoon amaloonni amala gaarii qabaachuu bu'aan isaa yookiin immoo wantoonni irraa argamu jechuudha. Maddi isaa tokkoffaan hawaasadha. Hawaasa jechuun uummata keessa jiraannu jechuudha. Ijoolleen maatii abbaa haadhaaf bulaawwan hangafaa naannoo barsiisonni qaamota baay'ee barbaachisoo ta'anidha. Isaan kanarraa illee jalqaba barachuun hawaasummaadha. Sababni isaa ijoollee wantoonni maatiif hawaasa keessatti raawwatamu hundi sirriidha jedhanii waan fudhataniif jechuudha. Sababni isaa hawaasarraati waan gaarii barachuu dandeenya waan hamaas barachuu waan dandeenyuuf jechuudha. Tokkoffaani maddii amala gaarii hawaasadha jechuudha. Inni kan biraan yeroodha. Yeroon illee amala gaarii nu barsiisuu danda'a. Amalli tokko aada gaarii yookiin immoo aadaa gaarii ta'ee ba'uudhaaf yeroo gaafata. Akkuma olitti argame illee ijoollee gaggaboota isaanii kabajuu, akkeessuu, amala isaaniirraa dhaaluu, maatiirraa dhaaluu, hawaasa naannoorraa dhaaluu fi haala keessa jirurraa dhaaluu inni kun yeroodhaan kan nuti barannudha jechuudha. Turtii keessa amalicha kan mataa isaanii godhachuun fudhatu jechuudha. Amaloonni
kunneen maatii qofarraa osoo hin taane hawaasa naannawaa isaan keessa jiraatan keessaa illee kan bahudha jechuudha. Inni sadaffaan filannoodha jechuudha. Filannoo keenyaan kan nuti amala gaarii baruu dandeenyu, amala fokkisaallee kan nuti fudhachuu dandeenyudha jechuudha. Amaloonni dhala namaa bu'aa filannoo isaaniiti jedhama. Bu'aa filannoo isaaniiti gaafa inni amala badaa yookiin amaloota fafee shaakalaa yoo deemnu, haguma shaakalaa deemnuun amala badaa fudhannaa jechuudha. Amala gaarii shaakalaa amma deemnuun immoo filannoo keenya taasifannaa jechuudha. Kana jechuun barattoonni ani akka abaluu ta'uun qaba jedhanii waan filatan adda baafachuu isaanirraa eegama jechuudha. Fakkeenyaaf baroota naannoo adda addaatti akka ilma abaluu ta'e akka ilma baluun ta'a akka baluun ta'a isa jedhan sana ta'u yeroodhaan kan nuti argachuu dandeenyu yookiin gonfachuu dandeenyu namoota akkeessuutiin jechuudha. Inni kan biraan ibsitoota nama amala gaarii qabuuti. Ibsitoonni akkuma qajeeltowwan amala gaarii jenni nama amalli isaa gaariidha jennu tokko immoo qajeeltowwan yookiin ibsituun namni tokko amala gaarii qabaa kan nuti jennee keessaa ittiin adda baasuu dandeenyu keessaa inni tokko immoo namni amala gaarii qabu arjaa fi namoota biroo kan gargaarudha. Fakkeenyaaf amala gaarii jedhamanii beekaman keessaa muraasni kanneen akka asiin gadiiti. Isaan keessaa haqummaa, nama dhugaa dubbatu yookiin amanamaa fi nama qajeeltowwan amanamummaa safuu kabaja qabudha jechuudha. Haqummaa jennaan isa kanaa jechuudha. Inni kan biraani haalota kana keessatti egaa amanamummaa qabaachuudha jechuudha. Inni tokkoffaarratti maal jenne haqadha. Haqa jechuun dhugaa jechuudha. Isa dhara hin taane isa soba hin taane jechuudha. Inni lammaffaan amanamummaa. Nama waan sirrii hojjetu kan hin sobne nama kabajaa fi hannaaf waliin dhabuurraa bilisa ta'e amanamaadha jennaan. Itti gaafatamaa. Itti gaafatamummaa jechuun immoo gocha tokkoof itti gaafatamummaa fudhachuu, ejjennoo gaarii qabaachuu fi dirqama kenname bahuu danda'udha jechuudha. Inni kun itti gaafatamummaa jennaan. Of to'achuu, fedhii miira yookiin hawwii akka malee ta'e irraa of eeguudha jechuudha. Waan nuuf hin taane tokko akka malee yoo hawwine itti miidhamu jennee. Kanaaf of to'achuun kan keenya kan godha jennee fudhachuun of to'achuudha jechuudha. Inni kan biraan qabeenya namoota biroo eeguu. Qabeenya nama biroo eeguun keessaa inni tokko amala gaarii namoonni qaban keessaa tokkodha jechuudha. Qabeenya namoota biroo akka keenyaatti ilaaluu, tiksuu fi kabajuufidha jechuudha. Mana barnootaa keessattis ta'e haala kam keessatti hawaasa keessatti kan namoota biroo illee hankeenyadha jennee akka mataa keenyaatti kabajuudha jechuudha. Nama kabajuu jechuun akkaataa namni akka itti nu keessummeessu barbaannuun nama biraas keessummeessuudha. Namni wal kabaju waliin yommuu dubbatan haala kabaja qabuun waliin haasa'u jechuudha. Barataan barattuun barataan isaa haala hundiyyuu hangafummaa isaadhaan waliin akkaataan itti wal kabajee waliin taphatudha jechuudha. Seeraaf abboomamuu karaa biraan seera kabajuu agarsiisa. Kana jechuun immoo namni seera bitamu aangawoota seerichaa baasaniif maal gochuudha abboomamuu isaanii kan argisiisudha jechuudha. Namoonni seera baasan haala isaan ittiin seera baasan sanaan maal ta'u seera sanaaf bitamuudha jechuudha. Seera sana kabajna taanaan seera sanaafis maal ta'anii bitamnee jiraachuu dandeenya jechuudha. Inni kan biraan fakkeenya barataan tokko seera namni manni barumsaa baasee kabajuun kabaja seeraa fi mana barumsaa isaatiif qabu agarsiisudha jechuudha. Namni safuu qabu qabeenya namoota biroota akkuma kan ofiitti kunuunsuun beekama. Haala kanaan immoo qabeenya maatii isaa yookiin ishee nama barumsaa hawaasa hundaallee qabeenya kan keenya kan hin taane kunuunsuu keessatti qoodama jechuudha. Inni kan biraan amanamummaadha. Amanamummaa jechuun immoo jechaaf gochaan amanamuudha jechuudha. Tokkoffaa jechaan kan nuti jennu waan dubbanni tokkoof amanamuu. Lammaffaa immoo waan dubbanni sana gochaan agarsiisuudha jechuudha. Hojjennee raawwachuun amanamummaadha jechuudha. Amanamummaan bu'aa isaan waan fedhe yoo ta'e iyyuu waanuma dhugaa ta'e dubbachuudha jechuudha. Gama birootiin faallaa kanaa kan ta'e immoo kan akka hannaa, hiriyyaa gowwoomsuu, qabeenya namaa maal godhu jalaa dhoksuu, amanamummaa namaa dhabsiisaa jechuudha. Kanaafuu namoonni amanamoon yeroo hunda maal haqa hojjechuun beekamu. Amaloota namoota amanamoo ta'anii keessaa immoo muraasni tokkoffaa waadaa ni eegu. Namoonni biroos akka eegan ni jajjabeessu. Waadaa salphaatti hin seenanii, waadaa salphaatti seenanis immoo waadaatti seenanis immoo hin faallessanii yookiin hin busheessanii jechuudha. Dhugaa dubbatu, dharaan dubbatan yookiin sobaa hin falman yookaan dhuga soba irratti ejjennoo hin qabaatan jechuudha. Nama hin gowwoomsan yookiin hin hatan. Nama hin gowwoomsan, namni amala gaarii qaba taanaan jalqabayyuu nama gowwoomsuu hin barbaadu, ofiis akka gowwoomu hin barbaadu jechuudha. Nama sinatu, namnis akka sa'atu hin barbaadu jechuudha. Kabiraan dogoggora isaanii amananii irraa barachuuf fedhii qabu. Dogoggoraniiru taanaan dogoggoreera jedhanii amala sanarra dafanii barachuudhaaf qophaa'oo ta'uudha jechuudha. Amanamummaan faayidaa hedduu qaba. Uummata biratti dinqisiifannaa fi jaalala namaaf argamsiisa. Dhugaa dubbachuuf waadaa kabajuu namoota biroo irraa beekamtii akka argatan isaan taasisa. Amanamummaan dhabuun garuu namoota biroo fudhatama akka hin arganneef illee safuu hawaasaa gochaan argisiisuu dhabuutu nama geessisaa jechuudha. Kanaaf amanamummaan barbaachisaa fi seera kabajuu keessatti illee gahee guddaa qabaata jechuudha. Kabaja namaaf kennuu. Kabaja namaaf kennuun egaa kun hin beekamaadha. Kabajni karaa adda addaatiin ibsamuu danda'a. Kabajni mataa ofiirraa eegala. Jalqaba ofiif kabaja kennineera taanaan nama biroof illee kabaja kennuu dandeenya jechuudha.
Namni mataa ofii hin kabajne namoota biroof kabaja hin kennu. Namni mataa isaatiif kabaja hin qabu namoota naannoo isaa fi isheef illee jiraniif kabaja guddaa kennuu danda'a jechuudha. Inni kan biraan kabaja ofii ofiif kennu. Kabaja ofiif kennuun mataa ofiif kunuunsaa fi miira gaarii qabaachuudha jechuudha. Namni kamiyyuu uumama isaatiin adda. Kanaafuu barattoonni naannoo namoota biroo of fakkeessuu qaban akkasumas ofii isaaniitti boonuu qabu. Ofii kodha malee malee nama biraa fakkaachuun qaba jennee rakkachuuf yaaluu hin qabnu jechuudha. Kanaafuu barattoonni yeroo hundaa wanti isaan mirkaneeffachuu qaban mataa ofii fi kabaja kennu. Jalqaba of jaallachuu, ofiif iddoo kennu. Erga ofiif iddoo kennee nama biraaf illee iddoo kennuu dandeenya waan ta'eef jechuudha. Namni biraas akka inni iddoo nuuf kennu gochuu dandeenya. Fayyaa ofii kunuunsuu, nageenya keenya irratti kutannoo qabaachuu, fayyaa ofii jalqaba yoo fayyaa ofii eeggannee waa hundayyuu eeguu dandeenya waan ta'eef yaada ofii fi kabaja kennu. Yaada waa tokko yaadne irra waan sanaaf yaada sanaaf kabaja kennu iddoo laachuu, hiriyootaaf kabaja kennu, hiriyoota akka mataa ofiitti jaallachuu, akka mataa ofiitti kabajuu, akka isaan nu kabajanis immoo taasisuun isa guddaadha jechuudha. Namni kamiyyuu namoota birootiin kabajamuu, jaalatamuu, dinqisiifatamuu, beekamtuu fi hummaa fudhachuu argachuu ni barbaada waan ta'eef jechuudha. Akka nama safuu qabu tokkotti hiriyoota keenyaaf garaa laafuun kabaja kennuu qabna. Inni kunis kabaja maatii keenya, maatii kabajuu kennuu, maatiif kabaja kennuu fi gorsa isaanii dhaggeeffachuu, amala barbaachisaa hunda ta'e fudhachuu, amala barbaachisaa hin taane immoo dhiisuu, gorsa hangafoota maatii fudhachuu, barsiisotaa fi abbootii amantaaf kabaja kennuu, kabaja irraa fudhachuu. Namoonni jireenya isaanii keessatti barsiisotaa fi abbootii amantii irraa beekumsa iddoo argachuu danda'u. Inni kunis isa jalqabaa iddootti namni qajeeluu danda'u fi iddootti namni sirrachuu danda'u waan ta'eef jechuudha. Naannoo kunuunsuu beekuun naannoo kunuunsuun qulqulluu bakka naannoo qulqulluu jiraatu keessa jiraachuun amala gaarummaa keenya keessaa tokkoo fi nageenya keenya eeguu keessaa illee tokkodha. Bakkeen bishaanii lubbuu qabeeyyiin keessatti argaman kunuunsuu nyaata qilleensa qulqulluu bishaan qulqulluu fi kanneen kana fakkaatan illee akka argamu taasisuu. Kanaaf kun warreen duraati jechuudha. Inni kan biraan barbaachisummaa amala gaarii qabaachuu. Barbaachisummaan isaa maaliif barbaachisa? Ibsitoota isaa erga ilaallee barbaachisummaan isaa maaliif nu barbaachisa? Inni tokkoffaa maaliif kan nu barbaachisu? Jireenya hawaasaa keessatti amala gaarii qabaachuun baay'ee barbaachisaadha. Innis immoo tokkoffaa irratti nama biratti kabaja arganna, jaalala arganna, dinqisiifannaa arganna waan ta'eef karaalee amalli gaarii ittiin dagaagfamu. Karaan ittiin nuti dagaagsinu yookiin immoo guddifannu keessaa inni tokkoffaan immoo namni amala gaarii qaba jedhamu tokko gochaa jeequmsa irraa fagaachuudhaan amala gaarii guddisuu fi kunuunsuutu irraa eegama. Karaalee amala gaarii ittiin guddifachuu danda'an hedduudha. Kanneen muraasa keessaa immoo of to'achuu, seera kabajuu, duudhaalee qajeeltowwan kabajuu inni kun warreen jalqabaati jechuudha. Inni tokkoffaan of to'achuu. Of to'achuu jechuun jalqaba waan nuuf hin taane tokko kan godhannee falmuu dhiisuu ofii keenyaaf waan nuuf ta'u duwwaa qabachuu. Jireenya keenya keessatti milkaa'uu ta'u of to'achuu barbaachisaadha. Of to'achuun immoo dandeettii yaaduu, miira, fedhii fi hawwii ofii to'achuun akkasumas dandeettii miira badaa irraa of tiksuuf naamusa qabaachuu of to'achuudha jechuudha. Iddoo barbaachisaa hin taanetti lola nutti uumuu danda'u keessatti of tasgabbeessuu of qabuu jechuudha. Inni sun miira keenya to'achuu jennaani. Inni kan biraanii seera kabajuudha. Seera kabajuu keessattis namni tokko amala gaarii qaba yeroo jennu seera inni qajeeltota isaanii tokko seera kabajuudha. Gadaa keessatti Oromoon heera uumamaa fi hawaasa kan waliigaltee uumaatiin qophaa'eetiin wal bulchaan kan mataa isaa qabaata. Inni kunis immoo heerri Oromoo kunis nagaa fi hariiroon gaariin uummattoota gidduutti akka uumamuuf illee waliin jireenyi gaariin akka mirkanaa'u illee taasisuu keessatti seera kabajuudha jechuudha. Seera kabajna taanaan seera kabajuu keessatti nagaa keenya eegsisa. Seerri baala nagaa keenya eegsisuu danda'a. Seerri uummata miidhaa adda addaa irraa baraara miidhaa akka irra geenye seerri calaqqee fedhii uummataati. Karaa uummanni maal godhu calaqqee fedhii isaattiin ibsatudha. Seerri hariiroo hawaasa gidduu jiru ni cimsa. Walitti dhufeenya hawaasa adda addaa ni cimsa. Seerri wal amantaa fi wal abdannaa uummataa fi mootummaa gidduu jiru ni jabeessa yookiin ni cimsa jechuudha. Kanaaf warreen kun calaqqeewwan qajeeltowwan yookiin immoo calaqqeewwan amala gaarii jechuudha. Duudhaalee qajeeltowwan safuu fi hawaasa kabajuu keessaa inni tokko immoo hawaasni qajeeltowwan isaa keessaa inni muraasni kun fakkeenyaaf fakkiiwwan kana keessatti gaafa ilaallu kun mucaa yeroo inni haadhataaf miila dhiqudha. Addatti yeroo haatee abbaadhaa fi bishaan harkaa buustudha. Asitti intalli yeroo isheen buna haadhaaf danfisaa jirtudha. Haadhaaf intalli yeroo isaan wal dubbisanii yeroo ijoolleen xixiqqoo jaarsoliif kabaja kennitee miila isaa yookiin jilba isaa dhungachuuf jettullee duudhaalee maatiiti jechuudha. Kun kabajadha jechuudha. Kabaja maatiiwwanii yookiin immoo hangafoota yeroo laatamudha jechuudha. Uummanni Oromoo aadaa waliin jireenya waloo duudhaaleef safuu aadaa irraa dhalan
kan yeroo dheeraa keessatti dagaagfatan illee ni qabaatu. Duudhaaleen kun immoo safuu uummanni Oromoo waliin qaban keessaa ollaa ofii nagaa onnee irraa maddeen simachuu, hangafoota jaarsolee kabajuu, maatiif abboomamuu, nama kamiyyuu walqixa tajaajiluu, dhugaa dubbachuu, keessumaa simachuu tajaajila argataniif galateeffachuu, uffannaa sirrii ta'e uffachuu, kennaa yommuu kennanis ta'e yommuu fudhatan harka lamaan fayyadamanii nama harkaa fudhachuu yookiin kabaja dhugaa ta'e kennuufi jechuudha. Inni kan biraa seeraa fi dambii mana barumsaa kabajuudha. Seeraa fi mana barumsaa dambii isaa yeroo kabajnu seerri fi dambiin ittiin bulmaata mana barumsaa kallattii barattoonni mana barumsichaa hundi hordofuu qabanidha. Inni kun dambii jennaani qajeelfama seerri waliigalaa jiru jiraate dambii manni barnootaa sun ittiin bulu yookiin immoo aadaa hawaasni sun keessa jiraatuun kan manni barnootaa sun baafatu sa'aatii sadiin jalqaba taanaan sadii seera yookiin immoo dambii mana barnootaati. Afuritti jalqabee jaatti xumuran taanaan yookiin immoo sadii walakkaatti jalqabee torbaatti taanaan inni kun dambii mana barnootaati. Isa kana kabajuun gahee barataati gahee maatiitis jechuudha. Yeroo kabajuu mana barumsaa keessatti argamu eeyyama malee mana barumsaa keessaa bahuu dhiisuu si'aayinaan barnoota isaanii hordofuu eeyyama malee wayitii barnootaa qisaasessuu dhiisuu uffata eeyyamamee qofa uffatanii mana barumsaatti argamu yeroo barnoota bilbila harkaa yookiin mobaayilaa suusisuu dhiisuu qabeenya mana barumsaa isaanii kunuunsuu sirna alaabaa fi faaruu kabajuu kuni qajeeltawwan amala mana barnootaa keessatti calaqqisiifamuu qabaniiti jechuudha. Inni kan biraan miidhaa mala gaarii dhabuun dhufuu danda'u. Miidhaa mala gaarii qabaachuu dhabuu yoo dhufu keessaa inni tokkoffaan immoo maalidhaa? Rakkoolee gahuu danda'a yookiin amala dhabuu keenyarraan gochaawwan dhufuu danda'anidha jechuudha. Inni kun immoo maaltu ta'a tokkoffaani barattoota gidduutti wal kabajuun dhabamuu, meeshaa dhuunfaa fi mana barumsaa miidhuu, qabeenya mana barumsaa manca'uu, mana barumsaarraa baarfachuu, mana barnootaarraa hafuu, qormaata hatuu, uffannaa sirrii hin taane yookiin immoo barbaachisaa hin taane uffachuu, kijibuu, sobuun kuni amala maaliiti? Miidhaa amala gaarii qabaachuu dhabuun yookiin immoo dhabuun dhufuu danda'u keessaa isa balaa guddaa fiduu danda'udha jechuudha. Yoobsan miidiyaa yuutuub chaanel laayik, sheer, sabiskiraayib, kooment gochuu hin dagatina. Egaa inni kan biraan jechoota ijoo amala kan isheen jettu haala namni itti yaadu yoo herreeguu fi dalaguu yookiin keessatti hin jiraatu amala jennaani of to'achuu jechuun miiraa ofii to'achuu duudhaa hawaasaa keessatti faayidaa qabeessa yookiin immoo barbaachisaa kan ta'e duudhaa jechuudha. Inni kana fakkaata jechuudha kan amma ammaatti waliin ilaalle. Yoobsan miidiyaa yuutuub chaanel laayik, sheer, sabiskiraayib, kooment gochuu hin dagatina. Galatoomaa ulfaadha.